Ati odeeffannoo tokko dhagaye. Bara Ameerikaa deemte sana butaan taatiin fooqi kurnaffaarraa fiigdaa inni gamoo tokkorra. Kun dhugaadha. Odeeffannoo kanama Ameerikaa dhaqxeetumoo hoteela nani gamoo sana keessa fiigaatu warra receptioniitu sitti meemu maan beekugaa. Dhugaadha mudannoon kuni. Ameerikaa kutaa magaalaa Las Vegaasitti hojiif deemeeni. Achitti nama biyyaa wayitu na argate Dr. Xilawun yookaan obbo Bal'isee ammoo maqaan isaan San Diego jiraatu anuma arguuf San Diego irraa Las Vegas dhufani wajjin ollee gara galgalaa kutaa kiyyaan nagaanii gaafa isaan na bukkeedha deebi'uu jedhani waan ta'e irraanfatanii natti fakkaata deebi'anii balbala rukutan. Eddanan kutaa kiyya seeniin booda. Hammeenyi biyya sanaa qulfiinsaa takkaati qulfii qura qabatteen baatu taanaani balballi cufamnaan cufamedha. Qulfiinsaa takkaati qulfii qura qabatteen baatu taanaani balballi cufamnaan cufamedha. Fooqii kurnaffaarra turree Dr. deebi'anii gaafa na waamanani gaditti bahe. Qullaadhuma rifadhee paakaawutiif paantii qofaanin jira. Akka dhagayetti butaan taa'u maan haa ta'u. Gaditti baay'ee jennaan bilbilli koos furtuun inni kutaa kiyyaa hoteelaas achuma keessatti balballi ofuma isaatiif natti cufame jechuudha. No yaa bakka liiftii isaan agarsiisuufan. Hoteelli gaa baay'ee guddaa. Liiftiidhaan isaan itti agarsiise gaafan ol deebi'u kan koo balballi cufameera ani qullaan jira. Amma Dr. liiftii seenaniiru kaadhee kum ta'een hiyyeessaa waame. Receptioniidha nama fidanii dhufanii maalan godhare qullaadhuma neegiin. Waan baay'ee hanga faranjoonni illee namoonni baay'ee poolisii dhufe kanuma kutaan sun hankee ta'uusaallee han mirkaneessu homaallee waan harka keerra abaniif baay'ee si cinqanee jechaan dhagaye. Faranjiin si hubatti. Kutaan ani keessa bulu ta'uuf mirkaneessuudhaaf dirqama kutaan sun banamuu qaba ture. Qulfii riizarfii fidanii bananii jennaan paaspoorta kiyya na gaafatanii itti agarsiise ammanuma. Baay'ee gaarii dhagaa ani yoon Ameerikaa deemu akka kana shawwadamu maaliif sirraa baradheera. Uummanni Oromoo kan isa baasu yeroo kanatti wal dhaga'uu inni doktaraa karaa doktarummaa isaatiin qabsaa'u inni artistii karaa artistii isaatiin qabsaa'u inni aktivistii karaa aktivistummaa isaatiin qabsaa'u ittuma jira. Garummoo waan kun hundisaa walitti kwantaayiz ta'uu qaba walitti suphamuu qaba ijaaramuu qaba maaliif qabsoon yoo galma ga'uu jechuun bakka yaadame sana ga'uu qabdi mitiire akka ga'uu qabduuf wal dhageettiin murteessaadha yoo waliin dhageenye ta'ee wal ijaaruun hin danda'amu waliin ijaarre ta'e immoo injifachuun hin danda'amu jechuudha. Uummanni kiyyas waan namni jedhe kana irra jira hin beeku wallaalaadha jechuu osoo hin ta'in waan garaa koo keessa jiru waan ta'eef uummanni kun sadarkaa oolmaa biyyattii kanaaf ooletti oolmaansa akka adeebi'u abdii guddaan qaba. Shakkii tokko hin qabu dhaloonni kun Oromiyaadhaaf miti biyyattii kana akka inni ilaalcha gadaantummaa saba guddaa kanaaf qaban akka inni injifatee galma ga'u abdii guddaan qaba. ደም እንጣለብኝ ልብሽ ቤት ማን በክፋየብኝ ልጆችሽ አላሜን ያም በዚህ ዘመን በርስት ይጣላል ቢሉኝ እንዴት ልጆችሽ አላሜን ያም በዚህ ዘመን በርስት ይጣላሉ ቢሉኝ እንዴት ልመን ያልሽኝን አትርሽ የተያዝቢበት መቼም ፍርድ አያውቅም ሲያዝንና